Akkam jirtu ijoollee arramoo qophii maatii irratti yeroo maatii irratti isiniif dhiyaadheen jira. Maatii koo wajjin keessummaa ta'ee deemuuf kan jira. Nu wajjin tura. Maqaan koo Moonet Shallamaan jedhama. Bakki inni itti barachaa jiru immoo mana barumsaa Ani Akkaadaamii jedhama. Kutaan ani baradhu immoo kutaa sadaffaadha. Nu wajjin turaan isiniin jechuu barbaada. Ani immoo kutaa darbee kutaa lammaffaatti afireejii 99.6 fiduudhaan gara waliigalaatti olii ba'ee madaaliyaa badhaafamee amma immoo gara kutaa sadaffaatti darbeen jira. Nu waliin tura. Ijoollee akkuma Moonet jettee kunoo mana Moonet faatti argamneeti kan itti jirru. Moonet barattuu cimtuudha. Meeqa baratti qabxiisee immoo fiddee kan jedhu immoo egaa maatii isheetii wajjin immoo turtii taasifna jechuudha ijoollee. Kanaaf guyyaa irraa as magaalaa Bishooftuutti argamneerra muuxannoo maatii Moonet faa isiniif qooduudhaaf jechuudha. Egaa maatiin Moonet faa eenyu jedhamu? Moonetiin akkamitti deeggaru? Moonet immoo barnoota isheetti sadarkaa kamiirra jirti? Maaltu cimtuu ishee godhee kan jedhu immoo egaa qophii keenya irraa argattu. Kanaaf amma xumuraatti nu hordofaa. Ani maqaan koo Shallamaa Itaa Magarsaan jedhama. Kanin dhaladhee godina Lixa Shawaa aanaa Tokkee Kuttaayetti. Amma immoo kanin jiraachaa jiru godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu. Guddaa galatoomaa keessummaa kabajaa taatanii irra mana keenyatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Ani maqaan koo Caaltuu Dharraan jedhama. Armee Moonetii kan beeketii akkasuma ishii kanallee kunoo ijoollee dubaraa 3 qabna kan isaaniiti jechuudha. Ani keejiidhaa kaasee ammaatti tokkoffaa fi oliin ba'aa jira. Kun immoo gargaarsa Waaqayyoo wajjinidha. Ani kutaa keejiwaanii jalqabee amma jiru kanatti tokkoffaan ba'aan jira. Kutaa keeji 3 fi kutaa lammaffaatti immoo madaaliyaa badhaafameera. Akkuma kanaa daftaraa fi kitaabolee garaagaraa badhaafamaan ture. Kan badhaafamaan ture kan manni barumsaa jalqabaan itti galee mana barumsaa Waliif Akkaadaamii jedhama. Asuma kan Bishooftuu jiru amma immoo Ani Akkaadaamiitti barachaa jira jechuudha. Moonet barattuu baay'ee qaxalee fi cimtuudha. Cimina ishii kanaa nuti jalqabatti iyyuu hin barree ture. Yeroo fi daa'imman akka kanaatti nuti baadiyyaatti baranne keejii maal kan jedhu hin jiru. Yeroo keejii galtutti communication book ishii irratti yeroo hundaa barattuun kun cimtuudha, jajjabeessaa waan jedhamutu deddeebi'a. Nuyii fi ijoolluma hundaan akkas jedhu wayyaa milee akka godhataniif seene. Booda adeemsa keessaa kutaadhaa tokkoffaa baatee yeroo sana waliifitti baratte ture. Mana Akkaadaamii, mana barumsa Akkaadaamii waliifitti. Akka mana barumsaattis akka mana barumsa waliifitti olii baatee akkuma kanaa dareetti barattu keessaas tokkoffaa baatee. Kanarraa qabnee mucaan kun dandeettii addaa akka qabdu argaa dhufne. Akkuma kanaa barumsa herreegaa dandeettii addaa qabdi. Ammaaf hin qopheessine malee herreega kanaa dijiitota baay'ee daqiiqaa 30 keessatti lakkoofsa baay'inni isaa akka 100 ta'e baay'istee himuu dandeessi. Yookiinis immoo saleedaarra kaa'uu dandeessi. Dandeettiin ishee adda ta'uu sanarraan hubachaa dhufne. Amma ammaatti kutaa 2 gara 3tti dabartee amma kutaa 2 geessutti keejii irraa qabdee daree tokkoffaa mana barumsaarraa immoo olii ba'aa dhufte. Sadarkaa garaagaraa keessatti wal dorgomsiisanii ijoollee faana walitti qabanii ilaaluurraa kan qabee badhaasaa meedaaliyaa 2 argatte. Kanaaf ani ishee ibsuudhaaf jechoonni naanqatu baay'ee barattuu cimtuudha.
jechuun barbaada. Xiqqummaadhuma ishiirraa kaatee mooneetii jechuun kennaadhuma addaa uumamaan nama kennaa addaa qabdudha. Xiqqummaadhuma ishiirraa kaastee wanti sammuu ishii keessa jiru kalaqaan argisiisuudhaan illee xiqqummaa ishiirraa kaastee nama waan hundumaa shaakalaa guddattedha. Sanarraa kaasee qabatuma ishiin akkatti shaakaltu mana barnootaa keejiiwaanii galchine. Keejiiwaanii yeroo galchinu sana booda barsiisonni ajaa'ibsiifachaa dhufanii waggaa 4tti keejiiwaanii galte. Mucaan kun kennaa akkamii qabdi jedhanii barsiisonni ishee yeroo ajaa'ibsiifatu ture. Nuyyuu dhalootaanii kennaan ishee addumaa garuu keejiiwaanii galuu ishee baranadha malee dhalootumaa kaastee iyyuu ishiin kennaa addaa qabdi jechaanii turre. Sana booda tuma jennu otoo barachaa jirtu lakkoofsa 1 hanga 20tti barsiistuun ishee barsiiste jechuudha. 1 2 jettee hanga 100tti lakkoofsa barreessitee eegde abbaa. Otoomaa mana barumsaattis hin baratiin manattis namni ittiin argisiisin lakkoofsa kana 1 hanga 100tti barreessitee eegde ajaa'ibsiifannee dhiisne lakkoofsa kana akkamitti bartennaan sammuun koo keessaan barreesseette. Manni barumsaa garuu hanga lakkoofsa 20tti barsiisee jechuudha. Sanarraa kaastee akkasumatti utuma jettu laawudii bakka waan hundumaa mana barnootaatti Ingiliffaan haasawaa tokkoon goggootii keejiiwaanii taatee walaloon dubbisti. Sana booda walaloo dubbisuu kan ishiin eegalte keejii 2tti. Ani keejii 3tti averaging koo 99.6 ture. Isaaniin olii bahee akka mana barumsichaatti madaaliyaa fudhadhee. Kutaa tokkoffaatti immoo averaging 99.6 fidee tokkoffaa bahee jechuudha. Kutaa lammaffaa akkuma keejii 3tti averaging 99.6 fidee. Innaa sanusi kutaa lammaffaattis averaging 99.8 fidee olii bahee badhaafame. Yeroo koo otoon qisaaseessini yeroon inni dura dhufee akka hin deebine waan hin beekuuf otoon qisaaseessin sirriitti itti fayyadama. Akka kanatti ni qo'adha. Yeroo hedduu hojiidhaan yoo dabarsine akkanii hojiidhaa galeeni barnoota isaanii maalirra akka jiran nani hordofaa. Isarra darbee immoo guyyoota sanbataa waaqeffannaan akka amantii keenyaatti yoo jiraatu waaqeffannaan booda bakka bashannanaa hin deemnaa yeroo isaan jedhani waliin baanee akkuma humna keenyaatti iddoo adda addaa ilaallee waan barnoota isaaniif ta'u wantoota garaagaraa ilaallee kan kun kana fakkaata jennee haala naannoollee ilaallee deebinee gallaa. Bashannanni sammuu ijoolleetii fi baay'ee barbaachisaadha. Nutis immoo keessuma achumaan baay'ee tokkotti gammannaa haala kanaan dabarsina. Gaafan galee korojoo kookiin kan inni daftaraa baruulee garaagaraa irratti keessatti fudhadhee deemu kaawwadhee isa ergaan kaawwadhee booda uffata koo ergaan jijjiirradhee nyaata ati koonaa kennitee isaan gagargaaree nyaata hojjedheen wanta mana keessaa gagargaaree barumsa koo qo'achuun jalqabaa jechuudha. Ani barsiisaa daree keessatti na dhaggeeffadha. Mana barumsaa keessatti immoo ani daree keenya keessatti immoo shumiidha. Ijoolleen akka callisan nan gorsa. Ijoolleen baay'een hin jeeqanii jechuu barbaada daree keenya keessa. Barsiisaa yeroo hin dhaggeeffanne wanti namni barsiisaa hin dhaggeeffanne beekumsa hin argatu. Akkuma kana immoo gaafa qormaataa sin dhaabaa gaafa qormaataa duwwaa immoo qo'achuu hin qabnu wanta nutti dhufu hin beeknu jechuudha. Cimina isheef sababa kan ta'e inni jalqabaa Waaqayyo yoo ta'u Waaqayyo akkamitti ta'a yoo ta'an uumamaan sammuu addaa kenneefii uume. Isatti dabalatee immoo abbaan baay'ee tattaafatee gatii guddaa kanfalee qayyabachiisa.
qayyabachiisuu kana biratti hanga danda'e kitaabolee adda addaa bituudhaan wantoota ishii barbaachisan dhiyeessuudhaan baay'ee jajjabina ishiif godhaa yeroo saarsaa godhee guyyaa hojii hojjechaa oolee galgala yeroo gale ishii qo'achiisaa inni jalqabaa Waaqayyoo ta'u lammanni abbaadha baay'ee jajjabeessaa jechuudha abbaan. Anis immoo karaa biraatiin gargaarsa biraa nan godhaa fi jechuun waan an danda'een nan gargaara walumaan taane Waaqayyoon gaditti jajjabeessine akka sadarkaa kanarra geessu goone. Mana barumsaa keessatti barsiisonni yeroo daree seenanii gaaffii maal baranne yeroo darbe yeroo nun jedhanii deebisnaa qabxiitti nu qabamaa jechuudha nuti sammuu keessaa isa qo'annee dhufne ibsinuu fi ganama maal barattanii jedhanii innaa nu gaafatan itti yeroo himnu qabxiin nu qabamaa yeroo sanaa isa keessatti barsiisonni gaariidhaan jechaa jiru. Yeroo immoo barumsa baradhu sirriitti dhaggeeffadhaa barsiisaan waan na gaafattes nan deebisaa waan nan gaafadhes na deebisu barsiisonni isa booda yeroo galee immoo haadha koo fi abbaa koo nan gargaaraa nan qo'adhaa. Daa'immanii jabaatanii akka baratanii fi maatiin gahee guddaa qaba. Kunis immoo yeroo mana barumsaa galanitti maal akka baratan hojii manaa akka qaban moo hin qaban jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Itti dabalee immoo daa'immanumaan beekanii jechuun ammeenya hin qabanii yeroo balleessan illee bifa dheekkamsaa qofaan otoo hin taane gorsanii deebisuudhaan kallattii deebi'uu danda'an barsiisuudhaan gahee kanatu maatirraa eegama. Ani dandeettii barnoota biratti qabu walaloo dubbisuudha. Akkuma kana wantoota garaagaraa kalaquun jaalladha. Akkuma kanaa fakkiis kaasuu nan jaalladha jechuudha. Dandeettiin ishiin qabdu dandeettiin biraa qaba fakkii kaasuun illee dandeettii addaa qabdi. Waa kalaqxee waama walitti hidhiitee waa uumuudhaan jechuun hammuma waan ta'e argite wantoota laastikoos ta'uu gaazexaa adda addaa kilaaseerii adda addaa waan argite walitti kalaqxeetu bifa wantichaa uumti. Kennaa waa uumullee qabdi fakkii kaasuun dandeessi akkasuma walaloos ta'ee wantoota adda addaa kennaa ishii kana dheebsuudhaaf baay'ee natti ulfaata kennaa addaa qabdi. Barsiisuu har'a barsiisonni isaanii gidduu keenyatti hin argamne malee isaan ibsuu danda'u. Gisee dhaggeeffataniis himuu danda'u. Saleedaa xiqqoo qabdi ijoollee walitti qabdee ijoolluma naannoo yuun barsiifti. Yeroo barsiiftu barnoota sana maal akka fakkaatu maalummaa isaa kana jettee hin barsiifti. Kanaaf nuyin illee haalota tokko tokko wantoota tokko tokko akkana jechuudha jettee bifa akka barsiisaatti gisee tokko tokko nu barsiifti. Dandeettii akka kanaallee qabdi. Ani uummanni Oromoo tokko ta'ee akka jiraatuun barbaada. Kana irratti immoo walaloo tokkoon qaba. Mata dureen walaloo kootii immoo gaaffii guddaa qaba. Gaaffii ani qabu anatti guddatee umrii koof hojjaa koo na caale garaa na gugubee sammuu na waxala walii isaa wallaale. Oromoo sin gaaffaa naa deebistaa laata? Moo tarii daa'imni maal beekti jettee na tuffatta? Gaaffii ani qabu gaaffuma tokkicha tokko kun deebinaan hundumaaf qoricha. Maaliif tokko hin taanu? Maaliif tokko hin taanu? Gaaffiin koo isa kana
Qilleensa mijataa gaarreenii fi laggeen bosona hawwataa dirree Sheek Huseeniif holqa Soof Marii masaraa Kumsaa fi kan Abbaa Jifaarii Oromiyaa daawwachuuf na kaati garaani. Oromiyaa daawwachuuf na kaati garaani. Albuuda Oromiyaa keessaa meerkurii daayimandii dhagaa gati jabeessa ijaarsa manaaf kan ta'u maarbilii fi dhagaa amboo sanqallee baay'ee barbaadamoodha. Ammallee warqeessoo barbaadan shaakkisoof adoolaa harka namaa miti rabbiin nuuf kenne tola. Harka namaa miti rabbiin nuuf kenne tola. Atileetota keenya kan addunyaan dadhabe Abbabaa Biqilaatu miila qullaan jalqabe har'as hedduu qabna balaliitota kallaattii ijoollee Oromiyaa eenyutu qaqqaba salphaatti. Weellistoota keenya warra sagalee kiilolee warra muuziqaan qindeessan diina saba saallolee warra gaafa roorroo sagalee ta'an saba warra ciccirsiisan maastar pilaanii dabaa warra ciccirsiisan maastar pilaanii dabaa. Gootota hedduu qabna har'as ta'e kaleessa hunda waameen danda'u muraasa isaan tarreessa. Goota onnee sibiilaa dhaloota qubee keessa tokkicha qixxee kumaa hacee ulma hundeessa. Bara roorroon hammaatte waltajjiitti ol bahee diina isaa irratti bokkise Oromoo koo abbaa shaanqoo Oromoo koo abbaa daalee soori farda kee qopheessi araat kiiloo si taani jechuun sabaaf amilee ta'e bu'uurri haceen kaa'e waa baay'eedhaaf nu fale daandii masaraas banee ofii dhokate malee daandii masaraas banee ofii dhokate malee Oromiyaan ni qabdi gootota dubartii galmee seenaa irraa ni qabu maaliif afu duubatti galmee seenaa irraa ni qabu maaliif afu duubatti kallachaaf siinqee baasaa araara haa jalqabnu Oromoon tokkichuma nuti wal hin dadhabnu Oromoon tokkichuma nuti wal hin dadhabnu yaa rabbi si harka jirra lammii koo tokkoomsi nuuf bariisisi birraa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Gadaa seera uumamaa sirna jireenya dhala namaa madda bulchiinsa seeraa kanasiif kan baargamaa gadaa calaqqee biyyaa ati eenyummaa kiyya osuma gidirfamtuu maqaan kee har'a ga'e diimokiraasii addunyaaf situ fakkeenya ta'e diimokiraasii addunyaaf situ fakkeenya ta'e. Gadaa bulchiinsa sirrii madda haqaa fi seeraa dagaaginuuf jiraadhu gadaa utubaa dheeraa ati baddeen dabarre barris namnis yoo darbe hundinuu si balleessuudhaaf mirga kan kee yoo sarbe haqni sirraatii madda kan kee uumamni adda hiddi kee fagoo dhufe salphaatti hin badu kufee sichi daraan dagaagda wanti si miidhu kufee calaqqee eenyummaa wiirtuu bilisummaa dagaagina eenyummaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ani walaloo kana kan naa barreessu abbaa koodha. Ani immoo bifa faaruutiin akkuma kana irra deddeebi'ee afaaniin dubbachuudhaan hin qabadha jechuudha. Karoora gara fuulduraa koo immoo kutaa isa dhufu seeraan baradhee akka qabxii kanaan ol dabalee akkanii maqaa mana barumsaa koos maqaa biyya koos waamsisuun barbaada. Ani karooraan qo'adha. Karoorri koo torbee karoora koo torbeedhaan qo'adha. Karoorri ani ittiin qoqqoodhu immoo yeroo akka naa lanqisaasofnee fi karoora baafadheen ittiin qo'adhaa jechuu barbaada. Maatiin gahee guddaa qaba. Maatiin ijoolleen isaanii kennaan isaanii maal akka ta'e iyyuu beekuu dhabaatanii kennaa isaanii baasanii ifatti guddisuudhaaf yookiis immoo mul'isuudhaaf iftoominaan itti dhiyaatanii gorsuu qabu, jajjabeessuu barsiisuu qabu. Waan hundumaa keessatti iftoominni barbaachisaadha ijoollee ofiitiif jechuudha. Yeroo isaan waan hundumaa barbaadan iftoominaan itti taasisanii kanarra kana wayyaa karaa kana deemedhanii kallattiitti argisiisuun ijoollee ofitti dhiyaatanii baay'ee barbaachisaadha. Gaheen maatii hundee murteessaadha jechuudha. Yeroo isaanii barnootatti cimoo ta'anitti maatiin ammuma danda'een badhaasa yookiinis immoo haalota garaagaraatiin haamilee kennuufii qaba. Haamileen isaanii akka gadi hin buuneef yeroo sanatti caalaa jabaachaa deemu amma danda'amaa ta'etti daa'imman haamilee haa kenninuuf hojii hojjetan irratti waan gaarii hojjette jennee jajjabeessuutu barbaachisa. Mooraaliin yookiin haamileen baay'ee barbaachisaadha jedha. Gara fuulduraatti immoo ta'uu kan hin barbaadu
piroofeesara ta'ee maqaa biyya koo waamsisuun barbaada. Iyyeen mooneeti waaqayyo si haa eebbisu guddadhu akkasumatti moo'ii kennaa sii kenne kanarratti siif haa dabalu waaqayyo lafa yaaddeen si haa ga'uun jedha. Beekinis akkasuma karaa hangafti baay'ee qixisuun marmaara jedha Oromooni. Waaqayyo akkuma hangafa kee si beeksisee si guddisee iddoo yaaddeen si haa ga'u. Kunillee eebbaaf jedhamti. Shaamarree sadii qabnaa eebbaaf nuu kenne jedhee abbaatu moggaasee maqaa ishii ishiinillee guddattee akkasuma biyyaaf uummata hundumaaf akka taatu nawwaaf. Fakkeenyummaan maatiin ijoolleetti argisiisuu qabanii gar fuulduraatti maal akka ta'uu qabanii waan kanallee ijoolleen murteeffachuu yoo danda'ani mul'atoota jiran itti muutu barbaachisaa. Fakkeenya yoo fudhanne namni tokko akkamitti ka'ee guddatee sadarkaa injiinarii gahee doktoraa gahee eessarraa qabee jedhamee yoo xiqqummaadhuma isaaniitti itti himani abdii akka kanaa horachaa deemu. Isaanillee bakka sana ga'uufi abdii horachaa waan deemaniifi abdii fuula isaanii jiru itti himuu qabsiisuutu barbaachisaa. Maatiinis immoo deddeebii isaanii akka ijoolleetti tolutti yookiin ilaalanii akka guddatanitti deddeebi'uu qabu. Fakkeenyaaf namni wal mufachuu nafu mana keessaa abbaan warraa fi haati warraa jechuudha. Oromoon yeroo mammaaku gaasuyyee yookiin sumsummaan illee walitti buuteedha. Yeroo sanaa bifa daa'imman hin jeeqneen yookiinis immoo miira keessa galanii daa'imman biratti otoo hin taane kallattii daa'imman dhaga'anii miira kanatti guddachaa hin deemne isaanis boru akkuma kana akka waliin gooneef kanneen kana miira akka kanaallee dhoksachuu wantoota daa'imman bira gahuu hin qabne umurii isaaniitti waan hin barbaachifne irraa maatiin of eeguu qaba. Yoo maatiin akka kanaatti of eege daa'immanis waan sanan arganii ilaalaan guddatanii jechuudha. Maatiin gahee guddaa qaba. Maatiin ijoolleen isaanii kennaan isaanii maal akka ta'e yoo beekuu dhabaatanii kennaa isaanii baasanii ifatti guddisuudhaaf yookiis immoo mul'isuudhaaf iftoominaan itti dhiyaatanii gorsuu qabu, jajjabeessuu barsiisuu qabu. Waan hundumaa keessatti iftoominni barbaachisaadha ijoollee ofiitiif jechuudha. Yeroo isaan waan hundumaa barbaadan iftoominaan itti taasisanii kanarra kana wayyaa karaa kana deemedhanii kallattiitti argisiisuun ijoollee ofiitti dhiyaatanii baay'ee barbaachisaadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Ani dhaamsinni isaaniif qabu yeroo keessan akka hin qisaasofneef karoora baafadhaatii qo'adhaan jechuun barbaada. Wanta maatiin keessa isiniin jedhan dhaga'aa. Wanta barsiisonni keessa isiniin jedhan illee dhaga'aa. Barsiisota keessanii fi namoota naannoo keessan jiran kabaja safuu fi aadaa Oromoo eegaa isiniin jedha. Safuu keenya haa eegnu jechuu barbaada. Ijoolleen akkuma dura kaasneyyuu waraqaa adiidha sammuun isaanii aamilee yoo kennanii fi akkuma sana ta'u. Aamileen kennamuuf kuni hin dandeessu yoo jedhani hin dandeessuudhuma ta'a. Namoonni jechoota hin dandeessuu kana yeruma baay'ee baasanii adaraan jedhanii ijoollee isaanii akka hin dandeenye godhanii hambisuu. Hin dandeessaa waan hundaa gochuu ni dandeessaa yoo jenneen ijoollee keenya taateetu argamti dandeessee argamti. Kanaaf jireenya keessatti abdii fi aamileen baay'ee barbaachisaadha. Namni abdii hin qabne yoomiyyuu kufaadha. Akkuma kana aamilees kan hin qabne dadhabaa ta'ee argama. Kanaaf abdii itti horuu fi aamileen jechoota kaka'umsa onnachiisoo barbaachisaadha. Kanarrayyuu
dhaabbannee yoo ilaallu waltajjoota adda addaatti gootota keenya abdii nuu kaa'anii darban yeroo dubbatan keessa isaanii kan bahuyyuu abdii dura jirudha. Akka kanaas ta'uu qabna jedhanii waan yaadanii fi kanaaf abdiin barbaachisaadha jechaadha. Galateeffachuu barbaadu immoo duraan dursaa Waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Isa isaan taansi immoo abbaa koo fi haadha koo galateeffachuu nan barbaada. Akkan baradhuu fi deeggarsa naa godhanii yeroo kanaan na gahuu isaaniitiif baay'een galateeffadha. Akkuma kana immoo firoota koollee baay'een galateeffadha. Asumaan immoo kan inni galateeffachuu barbaadu barsiisota koo galatoomaan jechuun ni barbaada. Wanta isaan na barsiisanii yeroo kana na gahanii fi baay'een galateeffadha. Barsiistuu Luuxee fi barsiisota koo hundumayyuu na galateeffachuu barbaada. Kan immoo akkanii tola baradhu na taasise barsiisaa beekaa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkuma kana barsiistuu Masaratis yeroo kana kan gahuu fi barumsa sirriitti akkan baradhuuf kan na gargaarte baay'ee ishii galateeffadha. Haadha koo fi abbaa koo baay'ee sin jaalladha. Akkuma kana firoonni koollee baay'ee sin galateeffadha. Naa jiraadhaan sin jedha. Umurii dheeraa siniif haa kennan jechuu barbaada. Kan inni galateeffachuu barbaadu tokko siniin baay'een galateeffachuu barbaada. Siniin yeroo jedhu warri OBN gaamme sadarkaa kanatti nu barbaaddanii nu gaafattanii iddoo jirrutti dhuftanii nu haasofsiisuu keessaniif guddaa galatoomaa. Kan isin qabattan immoo ijoollee abdii boriiti. Ijoolleen abdii borii kuni boru biyyaaf ta'uu sinis hojii biyyaaf ta'u hojjettu waan ta'eef hojii keessan baay'ee itti gammanneerraa itti cimaa jechuu barbaada. Inni biraa immoo barsiisotaa fi mana barumsaa Ani Akkaadaamii. Manni barumsaa Ani Akkaadaamii barattuu kana baay'ee cimina ishee argee nuti gaafannee otoo hin taane hin barsiifnaa iskoolarii kennuufi qabnaa jedhanii iskoolarii kennanii fi barsiisaa jiru. Mana barumsa baay'ee gaafachaa ture. Asumatti jalqabdee asumatti barachuus qabdi jennee ammaaf isaan gargaarsa akka kanaa godhaafii jiru. Caalattiyyuu barsiisaa beekaan abdiisaa nachisaadha. Nutis immoo keessuma achumaan baay'ee tokkotti gammannaa haala kanaan dabarsina. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma qophii keenyarraa daawwachaa turtan egaa maatiin Moonetfaa yookaan maatiin obbo Shallamaa maatii fakkeenyummaa qabanidha. Keessumaa mucaa isaanii irratti hojjechuun ishee dandeettii walaloo fakkii akkuma kanallee barnoota isheetiin akka isheen cimtuuf fakkeenyummaa gaarii akka itti agarsiisaa jiran egaa nutti himaniiti. Kan isaan jiranii qophii keenyarraa waa hedduu barataniitu jenneeti kan itti abdannu. An qopheessaan qophii kana gammachuun isaa keen ture ogeessa kaameraa keenya Takkaaleen Obsaa akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre. Egaa torbee dhufu immoo iddoo biraa bakka biraatti wal agarra hangasitti nagaatti. Lakkoobsa keenya lakkaa'uun dandeessu eeyyeen ni dandeenya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.